Afrikaan qabeenya hagana gahu osoo qabdu maaliif hiyyummaa guddaa kana baadhatte? Afrikaan badhaasa rabbiin uumamaan lafa ishee badhaase jalaa fi gubbaan bal'inaan osoo qabdu maaliif sanduuqa sadaqaa addunyaa taati? Har'a saaxinii sadaqaa jedhamuun yookiin sanduuqa deeggarsaa jedhamuun beekamte addunyaa biratti. Ni hiyyoomte moo irratti hojjetame hiyyoomfamte Afrikaan? Wantoota Afrikaa hiyyoomsan keessaa tokkoffaan qorannoon addunyaatii fi hundi keessanillee beektan koloneeffannaadha. Biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa biyyi haleellaan kaballaan dhiitichi koloneeffannaa hin dhaqqabin biyya lama qofa. San keessaa biyya teenya Itoophiyaadha. Itoophiyaanis waggoota 3 hanga 4 jidduu kanatti koloneeffatamtee turte garuu cabsite ofirraa baafte. Koloniin Afrikaa haguuge kun wayita dhufee biyya tokko qabatu. Kolonii Ingilaand biyyoota gara hedduu of jalatti cabse. Kolonii Faransaay ka Ingiliiz waggoota 100 lakkaa'amu Afrikaa irra gattaa'e. Biyyi tokko wayita dhufee ardii tokko koloneeffatu biyya san ijaaruufi miti. Summi isaa achitti gatuufi biyya san koloneeffatuuf jalqaboonni ati gochuu qabdu ummata afaan tokko haasawu, ummata aadaa fi duudhaa tokko qabu bakka lamatti murtee walitti garagalchuu qabda. San malee umriin keessi hin dheeratu. Waraana keessoo umtee ufumaa biyyi dur garaa tokko ilmaan biyya tokko akka jarri daaraa wal godhan goote humna isaanii cabsuu qabda. Jalqaba koloniin dhufee biyya tokko qubachuuf wantoota kana gochuu qaba. San booda ilmaan biyya sanii akka jarri barumsa bu'aa qabu hin baranne gochuudhaan barumsa ijarraa haqu. Barumsa zulmii fi cunqursaa guddicha duudarra fe'ame kana akka jarri ofirratti argan hin goone. Barumsa qafoo ka keessa isaa duwwaa baarmeedha barsiisu. Koloneeffannaan barumsi sirna akka hin baratamne godha. Lammiin biyya sanii bakka lamatti akka adda fottooqee adda citee wal lolu godha. Hadiida baaburaa baasanii biyyoota addunyaa hedduu wal qunnamsiisu. Siistama xayyaaraa baasanii biyyoota addunyaatti wal qunnamsiisa koloniin. Biyya san guddisuuf osoo hin ta'in albuudaa fi qabeenya biyya sun qabdu fe'ee dabarsuufi. Akka fakkeenyaatti koloniin biyyoota addunyaa cabsuu keessatti biyyoota Afrikaa cabsuu keessatti lammiiwwan duuda cite keessaa tokko Suudaan seenaa keessatti Suudaanii yoo fudhanne Somaaliyaa yoo fudhanne akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Koloneeffannaan yoo ka'ellee summiin isaa dhiiga ummata sanii keessaan ba'u. Ummanni bakka lama cabee wal lolaa ture yoo koloniin irraa ka'ellee dafee araaramee foon tokko ta'ee deebi'uuf waggoota dheeraatti fudhata. Sababa kolonii hayyuu biyya baqata. Beekaa biyyi qabduttu biyyarraa deema. Waan kolonii san yoo hiqee baluu dide ni ajjeefama. Ilmaan biyya koloneeffattee santu dhufee cirriiqatee aanan dhugaa. Abbaan lammiin biyya sanii horii ta'ee biyya san keessatti gabra namaa ta'ee waardiyyaa balbala eeguu ta'ee hafa. South Afrikaan laffaatii fi dadhabbii gooticha addunyaa kanaa Maandeellaan biyya saniif jedhee waggaa 28 biyya san keessatti cabe. Achi bahee hamma ta'e irraa haqeen har'allee koloniin sun guututti nafa South Afrikaa keessaa bahuu dadhabde. Namni biyya South Afrikaa dhaqe magaalaa Johannesburg bakka naannoo ummanni adii qubatu jira. Gurraachi yoo keessa bahe shuguxiidhaan mataan dhahamee ajjeefama hagar'aatti. Koloniin ka'ullee summiin kolonii biyya san keessaa hin bahu. Magaalaa Cape Town xarafa South Afrikaa daangaa yoo gadi buutu biyya ummanni naannoo ummanni adiin jiraatuu fi ummanni gurraachi jiraatu jira. Kun mana caraqaa beetii jedhan mana dulloomee caccabe keessa tiisisa wajjin jiraata. Gamatti yoo achi ilaalte manneen adii jannata fakkaatus magaalaa Cape Town keessa jira. Koloniin hanga gaafa jiru san qofa biyya nyaatu.
summi inni achi dhiisee deemu dhiiga ummata sanii keessatti hafee waggaa dheeraa biyya san rakkisa. Lammaffaa hiyyummaa Afrikaatiif qabxiin guddaan lammaffaan waraana keessooti. Akkuma qabxii duraa irratti kaafne koloniin wanti inni hambisee deemu wal dhabbii fi wal nyaatiinsa ilmaan biyyaatii bakka lamatti cabse jenne. Waraanni keessoo wantoota Afrikaa burkuteessee qabeenya ofiin barbadeessan keessa waraanni keessoo gahee ol aanaa taphateera Afrikaa hiyyoomsuu keessatti. Fakkeenya biyya badhaatuu jannata Afrikaa jedhamuun beekamtu Somaaliyaa fudhannu. Somaaliyaan bara 1990 bara 1999 irraa qabee haga bara 1969tti qabeenyaan addunyaa kan Afrikaa keessatti beekamti.